Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii keessatti qeerroowwan magaalittii basaastota wayyaanee ta'uun kanneen jiraattota miidhaa jiran irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran himame. Magaaluma kana ganda 03 bakka Gabaa Lagaa jedhamuun beekamutti lubbuun namoota 10 wareegamuus qeerroon magaalittii OMN'tti himee jira. Qeerroon Oromiyaa gama lixaa magaalaa Gimbiirraa dubbisne akka jedhutti gocha garaa jabeenyummaa addi bilisummaa uummata Tigraay saba Oromoo irratti raawwachaa jiru hedduu waan nu mufachiiseef tarkaanfii akkasii fudhachuu irratti fuulleffanne jechuun OMN'tti himeera. Tarkaanfii qeerroowwan naannoo magaalaa Gimbii fudhataniin obbo Abdii Kabbadaa kan ajjeefame yommuu ta'u basaasaan biraa tokko immoo miidhamuudhaan hospitaala Adventistii Gimbii seenanii wal'aanamaa akka jirus qeerroon kun dubbateera. Namicha Abdii Kabbadaa kan jedhani basaasota kan ta'e irratti yeroo hundumaa namoota ijoollee kana kan yeroo hundumaa qabee maqaa isaanii kan dabarsu kan ibsu nama akkasii ture. Ijoolleen xiyyeeffatanii kan isaan hojjetan irraan ka'uudhaan inni lubbuunsa darbeera. Edda kan immoo gara sa'aatii 10tti waajjira poolisii kan magaalaa Gimbii irratti namichi yeroo hundumaa ijoollee basaasuudhaan beekamu halkan sana boondiin waajjira irratti darbatanii jechuudha. Namichi amma yeroo ammaa kana hospitaala Adventistiidha kan inni dhiisee jiru. Buufata waajjira poolisii magaalaa Gimbii ganda 03 naannoo Gabaa Lagaa jedhamuun beekamu irratti tarkaanfii eda galgala qeerroon fudhateen namni tokko miidhamuu isaa kan nuuf hime qeerroon kun dhukaasa loltoonni wayyaanee lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namoota 10 darbuudha kan dubbatanii. Magaalaa Gimbii keessa immoo ganda duwwaa 3 iddoo jedhamu naannoon isaa Gabaa Lagaa jedhamuudhaan beekama. Bakka kanatti otoo isaan wal gahiirra jiranii basaastonni wayyaanee kan jala deemtu kan ta'anii otoo isaan walitti qabaniitti gorsaa jiranii tarkaanfiin sun kan irratti qabanii jechuudha. Kan edaati innis dhukaasa guddaatu banamee ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan jarris boombiin gaafa darbatamee jiru waan godhan wallaalanii hanga guyyaa guutuu haala kana keessa oolan isaati. Hojjetaa poolisii tokko innis akkasuma kan jiran inni miilla isaa kan rukutamee inni immoo Adventistii ciisee jira. Dhukaasni gaggeeffame sun garuu naannoo Gabaa Lagaatti ganda duwwaatti jechuudha. Achitti lubbuu namoota 10 kan darbe. Qeerroon kun gara dhumaarrattis qeerroowwan naannoo isaa fi kanneen kutaalee Oromiyaa bakka bu'uun ilmaan Oromoo biyya alaa jiraataniif waamicha akkas jedhu dhiyeessee jira. Waan gabaabbate fakkaata bilisummaan waan itti dhiyaate fakkaata ta'ullee akkasumaan harka duwwaa waan danda'amutti fakkaatu kanaaf warri biyya alaa jiran qabeenya kan qaban Oromoo keessa jiraatanis warri kun gargaarsa gochuudhaan mootummaan kun akkasitti karaa nagaa hin dhaga'u waan ta'eef wantoota karaa anaan kanatti fakkaatu karaa qawweeti kana ta'uudhaan wanta nuti waan ta'eef deeggarsa guddaatu barbaadama meeshaa hundumtuu jiraatee jennaan dhiira Oromoo kan ta'e qeerroo kan ta'e hundumtuu kan hundumaatti seenuudhaaf qophii ta'uu isaa kan agarsiisudha. Kana gochuudhaaf immoo yoo waajjiraate duwwaadha akka duwwaan isa dhaabbatanii kanarratti deeggarsa guddaan gaafadha. Kanaaf Oromoonis immoo abdii kutate hundumtuu abdii kutate tarkaanfii isaa gara fuulduraatti akka itti dhufee itti adeemsisa akkasumas sun qaammadhaa jechuudha. Sheek Mahammed Hussein Sheek Kadir reebicha loltoota wayyaaneen isaan irratti raawwate dandamachuu dadhabuun addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Miidhaan kunis kan isaan irratti dhaqqabe mormii aanaa Adaabbaa godina Arsii Lixaa keessatti baatii muraasa dura gaggeeffame irratti akka ta'es maddeen keenya himaniiru. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Mormiiwwan Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun reebicha hamaa loltoota agaaziitiin uummata mudataa jiruun namoonni hedduun lubbuun darbaa akka jiran himame. Baatilee ja'a duraa godina Arsii Dhihaa aanaa Adaabbaa keessatti mormii geggeeffamee tureen dargaggoota dabalatee manguddoonni Oromoo hedduun reebamuun miidhaan isaan irra ga'ee ture. Ammas akkasuma keessumattuu manguddoonni kun reebamanii garmalee waan hubamaniif miidhaa kanarraa dandamachuu dadhabuudhaan wayita amma lubbuun darbaa akka jiran himame. Isaan keessaa Sheek Mohammad Hussein Sheek Kadir nam tokkodha. Jiraattuun aanaa Adaabbaa akka nuuf himanitti Sheek Mohammad Hussein loltoota agaaziitiin garmalee reebamanii cinaachi isaanii cabee tiruu waraanuun yeroo dheeraaf miidhamaa turan. Miidhaan sun itti hammaachuun aduu wixataa darbee kana du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru jedhan. Mohammad Hussein Sheek Kadir yeroo Adaabbatti namoota tumanii namoota baay'ee uummanni Oromoo jedhamu ijoollee baay'ee yeroo qabanii tumanii qaban. Karaa maddii dambeemanii irratti qabanii tumanii kan jedhan. Tumamanii cinaachi cabee cinaachi tiruu waraanee tiruu bakka biyyeetti jabaatee tumuu kaleessa jedhanidha. Maatiin isaanii manneen yaalaa adda addaa geessuu fi dawaa aadaatiin wal'aansisaa kan turan yoo ta'u dhumarratti miidhaa kanarraa dandamachuu dadhabuudhaan kan lubbuun darban. Mana yaalaa irraan deemanii dadhabanii
habashaatiin dadhabanii bakka nyaachisa firuu waraanee baa'uu didee achumatti bakka amma manuma isaanii guddaanii wiixata galgala duranii wiixata qabdi jala. Akka isaan jedhanitti Sheekh Muhammad Hussein yakki isaan uuman tokkos hin turre. Salaata isaanii salaatuuf jecha gara masjiidaa deemaa osoo jiranii karaa gubbaatti loltoonni agaazii haala nama gaddisiisuun reebanii turan. Booda cinaachi isaanii cabee haalaan waan hubamaniif miidhaa kana waldhaanamaa osoo jiranii addunyaa kanarraa godaananiiru jedhan. Sheekh Muhammad Hussein abbaa maatii hedduu ta'uullee nuuf himanii firoottanii fi maatiin isaanii hundi gaddaan liqinfamaniiru jechuun akkasitti dubbatan. Sheekh Muhammad Hussein kan itti dhalatan aanaa Adaabbaa gandaa Haroo Hunxeetti yoo ta'an dhalatanii umrii 50tti kan lubbuun darban. Akka isaan jedhanitti Sheekh Muhammad Hussein loltoota agaaziitti reebamanii erga lubbuun darbanii booda qaamni seeraa isaanitti iyyatan akka hin jirre himan. Achuma magaalaa Adaabbaatti manguddoon Oromoo Haji Guyyee Duulaa reebicha loltoota agaaziitiin isaan mudatee ture irraa dandamachuu dadhabuun ji'oota muraasa dura lubbuun darbuu isaaniittis gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka jiraattuu naannichaa tunnuuf himanitti yeroo gara yerootti namoota keenya ajjeefamaa jiran awwaalataa jirra. Baatilee muraasa dura manguddoo Oromoo Haji Guyyee erga awwaalatanii booda ammas Sheekh Muhammad Hussein awwaalannee gaddaarra jedhan. Haji Guyyee Duulaa jedhamanii isaan garuu akka boqotan turanii irraan dabalanii amma isaan illee itti daballee qamaan guunnanii jaalanii. Wayita garagaraatti namootuma keenyaa harka mootummaatiin ajjeefaman awwaalannee booyuu qofa osoo hin taane falmii geggeessuu qofatu nu baasa jechuun dubbatanii jiru. Bara darbe keessaa mormii magaalaa Adaabbaatti geggeeffamee tureen guyyaa tokkotti namoonni 6 yoo ajjeefaman 8 madaa'uu isaanii kan dagatamu miti. Walloo magaalaa Baateetti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaatti guuraa akka jiranii jiraattonni dubbatanii. Jiraattonni garuu gaaffiin keenya gaaffii bilisummaa waan ta'eef hanga bilisoomnuutti mormii keenyarraa duubatti hin deebinu jechaatti jiru. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Jiraataan magaalaa Baatee Walloorraa dubbisne akka jedhanitti humnoonni wayyaanee hidhaa fi reebicha garmaleen jiraattota dararaa jiraachuu isaanii dubbatanii. Magaalaa kana keessatti nageenya lammiilee booressaatti kan jiran humnoonni waraanaa kunneen ambulaansii namni dhukkubsatee itti gara mana yaalaa haa deemuuf ramadamtetti dhimma ba'uun namoota goolaatti akka jiran dubbatu. Nama 17 hidhamee jira magaalaa Baatee irraati. Magaalaa kanarra hawaasni naannoo Baateedha doorsa guddaarra jira. Humni mootummaadha ombolaa amma nama dhukkubsata fayyadabeetitti deemu kana jechuun mana beekara ombolaasiin deemanii bifa fakkaaneen baajaaja xixiqqaa tanaan wanni sa'a tokko booda deemu qaama mootummaati jechuudha. Qaamni mootummaadha sa'a tokko booda ala bahuun hin jiru qe'ee kee keessa walitti deemuun hin jiru doorsa guddaatu jira. Uummatara miidhaa geessisaa jira. Gochoonni garaa jabeenyaa fi sukkaneessaan jiraattota irratti raawwachaatti haa jiraatan malee sabicha qabsoo kanarraa duubatti deebisaa hin jiru. Kaayyoon warraaqsa keenyaa hanga bilisummaatti jechuun namni kun dubbataniiru. Mootummaan kun nutti heddummeessee jira. Mootummaan nama nyaataan kun nu cunqursee miidhaa guddaa nurraan ga'e. Nuti duubatti hin deebinu. Mootummaan nama nyaataan nurraa ka'uu qaba. Hin feenu jechaa jira dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaadhaan. Agartee? Mormiin Oromiyaa keessaa ilmaan Oromoo Walloos aarsaa jajjaboo kaffalchiisaa jira kan jedhani namni kun ajjeechaa sukkaneessaan lammiilee keenya Oromiyaa irratti raawwate nuunis gaaffii dhiyeessaa jirru irraa boodatti kan nu deebisu miti gumaa saba keenyaa nutu deebisa jechuunis dubbataniiru. Ijoolleen keenya haga ammaatti nurraa guuramte ajjeefamte hidhamte har'a itti dhumna akka ijoollee darbitee sanitti itti dhumna malee duubatti hin deebinu jechaa jirti. Agartee aarsaa Oromiyaa keessatti dhiiga ilmaan namaa dhangalaasaa jira. Ka Oromiyaa keessaa sun asillee kunooti walloorra nu qaqqabe kutaa keenyarra akka ijoollee Oromiyaa irratti dhumte san itti dhumna malee duubatti hin deebinu nuyi. Hin dhumna malee duubatti hin deebinu jechaa jiran uummanni dhaadachoo agarsiisaa jiran. Mootummaa wayyaanee uummattoota ollaa walitti buusuun aangoo irra turuu barbaada kan jedhani namni dubbifne kun jiraattota Affaar tokko meeshaa gurguddaa hidhachiisuun nutti bobbaasi jechuun balaaleffatanii. Waldhabdee uumameenis namni tokko wareegamuu fi sirni awwaalcha isaas har'a akka raawwate namni kun himaniiru. Anfarii kaasee anfarii watti uummata dhukaasa itti bane kaleessa lubbuun mucaa takkaa wareegame jechuudha. Uummanni keenya yeroo iyya dirmatee walirratti tumsee jedhee agaazii konkolaataa gurguddaa ooraaniin fidee dhufee jidduu buusee akka namni keenya dhukaasa hin banne godha. Nuti jidduu keessan buunee namni dhukaasa bante meeshaa sin irraa guurama jedhee faa uummata doorsaa uummanni moonu. Kun osoo kanaan jiru bulchaa aanaa Daawee Harawaa agaazii waamee nu ficcisiisaa jira jechuun jiraattonni dubbachaatti jiru.
gartuun koomaandi poost aanaa daawwee harawaa maanneeffate uummata hiriirsaa jiraachuu kan ibsani jiraattonni kunneen itti gaafatamaan dhimma nageenyaa aanaa isaanii adda durummaan lukkee diinaa ta'e of qusachuu baannaan tarkaanfii hadhooftuutu irratti fudhatama jechuunis akeekkachiisaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti loltoonni agaazii jiraattota sarbaa jiraachuun himame. Namoonni hedduun qe'ee dhaloota isaanii gadi lakkisanii baqachuunis himamee jira. Gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti gidiraan hammeenyaa waraana agaaziitiin jiraattota mudataa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Kun ifatti kan gaggeeffamaa jiru erga mormiin seena qabeessaa biyyattii hudhee qabee as akka ta'e jiraattonni OMN itti himan. Mormiilee kanaan dura aanaa sanitti gaggeeffamee tureen namoonni hedduun loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman isaan keessaalee 2 ajjeefamuun ni yaadatama. Kana sababeeffachuun namoota kana raawwatan dhiyeessaa jechuun duuchaan namoota nagaa hidhaa jiran. Akka waliigalaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti rakkoon kun haalaan cimee kan jiru yoo ta'u ganda dalgagalaa Jiddaa jedhamutti ammoo daran hammaachuu jiraataan aanichaa tokko addeessan. Aanaa Liiban godina Shawaa Bahaa keessatti wanti kun kan cimee jiru ganda daldagalaa Jiddaan jedhamu wayiiti ganda wayiiti. As keessatti haalli kun kan cimee jiru beeka. Wanti biraas immoo namoota warra kana addunyaa jala ajjeesan amma argatanii yoo amma harka kennanitti jedhanii namoota dhaban oofa. Shamarran oofa daa'imman isaanii jala qabanii amma dubartootaaf shamarran maayilaa fuutanii. Akka namni kun jedhanitti mormii darbe irratti erga namni tokko loltoota agaaziitiin ajjeefame guyyaa yaadannoo 40ffaaf jecha namoota walgaan irratti loltoonni kun dhukaasa banan. Kanarratti jiraattonnis ofirraa ittisuu itti fufan. Battalumatti rasaasni loltoonni kun uummata irratti dhukaasaa turan isaanuma ajjeesuu himanii kana sababeeffachuun namoota nagaa qabuudhaaf ammas socho'aa akka jiran dubbatan. Fincila yeroo darbe irratti nama rooba biroodha. Guyyaa 40ffaa yaadannoo isaa irratti namoonni wal ga'anii namoonni gammadanii wal ga'anii yaadannoo qabanii achitti agaaziitti marsee uummata kan qabudha jedhee achirratti dhukaasa achirratti ka'ee namni 2 achirratti agaaziin 2. Loltoonni kun shakkiidhaan milishoota gandaallee hidhaa jiran. Haga ammaatti milishoonni 2 qabamuu kan nuuf himan namni kun wayita ammaa buufata waajjira poolisii aanaa isaaniitti hidhamanii jiru. Milishaa gandaa kan maqaa himuun danda'a warra beekamtii nu jala dubbisanii akka hin qabne yoo ta'an jedhanii milishaa maqaa wajjin hojjetan nama 2 kennuuf danda'a maqaa isaanii warra jedhan. Milishoota dabalatan keessaa magaalaa Jaartuu nama gammachuu biroo nama jedhamu keessa hidhaa keessa achuma magaalaa guddoo aanaa Antaata Jeertaa Dolaalaan jedhamtu achitti hidhamaniiru waajjira aanaa poolisii jechuudha. Akka namni kun himanitti sirni humnaan biyyattii dhuunfatee jiru kun jiraattota nagaa qofaa osoo hin taane hojjettoota isaarraallee amantii erga dhabee olee bubbuleeraa jedhan. Kun ammoo jala jalaan hiddi cunqursaa isaa cicciramaa jira. Mormii geggeeffamaa jiruunis mootummichi joonja'ee jira. Kanaaf sadarkaa abdii kutachuu gubbaa gahee waan jiruuf uf keessaa garagalee uf nyaataa jiraachuu kan agarsiisudha jedhan. Maatii kufiitii isaa bakka agarsiisu kun wanni fincilli uummataa kun to'annoo isaati mala ta'u waan hojjetu yoo ta'u walitti walalamaa waan akkasii kana gochuudha agarsiisa kun homaa harka mootummaan akka tasgabbaa'ee hin jirre waan akkanaa kana agarsiisa. Namoota nagaa qabanii hidhuudhaaf barbaadaa jiraachuun haalaan itti fufee jira. Namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii bakka biraatti imalaa jiran. Qabeenyi namoota kanaatis loltoota kanaan to'annaa jala oolfamaa jiraachuu himan. Wanni ta'aa jiru kana namoota kan barbaadan kana maqaa isaa waan kana minaan naammattan jedhanii minaan haamamaa hin jiru namoota minaan isaanillee uummanni walitti fayyadamanii naammeedhanii irraa dhiyaa jiru. Loon isaanii mooraa guutuu fuudhanii mana hidhaa jiran loon maatii isaanii immoo meeqa ta'an mana hidhaa jiru loon hidhamanii amma isaan mana keenyatti loon kun lakkaa'amanii hidhamanii. Kun waan mootummaa jedhamu miti kun waan haamilee mootummaa tokko gadiidha waan nama biyya bulchan tokko gadiidha waan akkamitti looni Jiraattonni hafan ammoo sirna cunqursaa kanaaf harka hin kenninu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiraachuullee namni kun ibsanii jiru. Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun jiraattonni godina Booranaa lammiilee daangaa biyya keenya jiraatan gosa Booranaa waliin akka waliin quunnamne mootummaa wayyaanee nu guree jira jechuun komatanii. Kun osoo kanaan jiru rakkoo hongee naannoo sanatti mudateen namoonnii fi beelladoonni hedduun miidhamaa jiraachuunis ibsamee jira. Bal'inni isaa kunooti. Oromoonni godina Booranaa naannoo daangaa jiraatan hariiroo hawaasummaa Oromoo gama keenyaa waliin akka hin jiraanne sirni wayyaanee nu daangessee jira jechuun komatanii.
Oromoon Booranaa kun yoo ammoo daangaa kanaa dhiyaatu warri cinaa wal ciisaa bulan dinagdeedhaan waan of danda'aniif xiqqoo jalaatti buluu waan hin dandeenye jedhanii sistemiidhaan akkasuudhaan muummichi ministeera Kaduraanii jiru akkasii booda diisii jedhee waan akkasa kan beekaa keessatti akkasii wanni godha turan. Itti dabaluun kanaan dura namni nu daangessee beeku hin jiru. Amma erga wayyaaneen haala muddamaa keessa galtee kan bahe qajeelfama haaraadha jechuunis dubbataniiru. Duraan beekri muummee bakka duraanii ooma guddoo wanni jiru kaan Oromoo daangaa keenya kee jira kaan Oromoo daangaa Itoophiyaa kee jira bifa wal kee deemaa turan ammoo yeroo wal qabatanii deeman kana gari fuulduraatti bakka harki keenya ba'anii waan jedhaatii amma wanneetti jiran. Mootummaan wayyaanee yeroo magara aangootti dhufe waan uummataaf yaade fakkeessuudhaan hanqina bishaanii kutaalee Booranaa keessa jiru isiniifan fura jechuudhaan piroojeektoota jalqabe osoo hin xumuriin rakkoolee hawaasni dinagdeef nu saaxilee jira jechuunis namni nuyi dubbisne kun himanii jiru. Billikkoodhaan bishaan kun natti kan caroo lafa jira. Harajilloo san achi bishaan kana waggaa 17 dura ta'anii uummanni gaafatee rakkoon guddoon naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa kan Booranaa kan ta'e jiru bishaan kun ba'uu qabanii waan jedhaatiin akkasii waliigalanii turanii ammoo bishaan jalqabanii eeguma wanni jedhanii tuubboo yookaan yeroon dabarte tuubboo keessaa akka originoon ta'in tuubboo akkasiitiin hojjechaa turanii sun hin dhoowwee warri tuubboo sanii jijjiirraa galchumaan dabalan uummanni gaafachaa ture hin deebisanii bakka tufuuma taatiitti dhiisanii adii osoo bishaan sun baay'ee turanii booddeeraan nama gargaarullee baatanii walokko garuu bishaan hin baane uma wanni nama gargaaran jiru horii dhumachuu jiru namni silaa yoo boolii dhufee horii kan gurguree qarshii deeffatee yeroo roobii dhufee ammoo horii bittiin jirata horii isaan gurguratuun dabraa fidanii namni irra bitiin jiru mootummaan haal inni dhiyeessu karaa keenyaa jiraachuteera akkasii waan akkanaa jira bishaanleen akkaan jira. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan poolisoota liyyuu hayiliin hidhaan isaan irratti xiyyeeffatee jiraachuu himani. Mooraan yuunivarsiitii Jijjigaatis yeroo ammaa hoomaa waraanaa biyyittiin marfamuunis himamee jira. Usmaan Ukumee gabaasa qaba. Baroota dheeraaf dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraataa kan turan yoo ta'u amma immoo haala adda ta'een funaanamanii hidhamaa jiraachuun himame. Jiraataan magaalattii tokko akka jedhanitti baatii darbeerraa kaasee haga ammaatti namoonni hedduun manneen isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiraachuu himanii kana raawwachaa kan jiran poolisoota liyyuu hayiliiti. Haala amma argaa jirruun hidhamiinsi kana fakkaatu kanaan dura hin turre kan jedhan namni kun ifatti geggeeffamaa kan jiru erga mormiin waggaa tokkoof Oromiyaa keessatti jalqabee as akka ta'e himan. Roorroon daangaa dabarteen dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiruun namoonni hundi yaaddoo keessa seenanii jiran yakka tokko malee kanneen qabaman battalumatti mootummaa federaalaatti kennamaa jiru jedhan. Qabeenyi isaan bara dheeraaf kuufatanis poolisoota liyyuu hayilii kanaan jalaa saamamaa jira. Namoonni danfa isaanii dhangalaasanii hojii humnaa hojjechuun uf jiraachisan wayita ammaa manneen hidhaa keessatti waan argamaniif daa'imman isaanii ammoo miidhamaa jiru jedhan. Kanaaf magaalaa Jijjigaa keessatti haalli dhalattoota Oromoo mudataa jiru daran gaddisiisaa ta'uu namni kun himan. Hangama Jijjigaa keessa jiru baay'ee rakkisaadha jettee uummata keessumaa akka loonitti karaadhaa qabanii mana gaachina qabu. Sababuma eenyummaa isaaniitti Oromummaa isaaniitti nama Oromoo afaan Oromoo yoo karaa irratti argan qabanii mana hidhaa nama Oromoo ta'e qofa bakka alaalchisanii amma uummata Oromoo qofa irratti beektu. Poolisoonni liyyuu hayilii fi gareen kora bittinneessaa jedhaman waliin ta'uun uummata Oromoo adamsanii hidhuu itti fufanii jiru jedhan. Namoota kana jechuun hin danda'u. Bakkuma argamutti namoota akkuma nama loonii mooraatti naquu deemu akkasumatti qabanii namoota naquu biyya poolisii fi maal kanaa magaalicha keessa jiran. Akka namni kun dubbatanitti qaamonni hidhaa irratti bobba'an kun maqaa hin jirre itti moggaasuun kan namoota nagaa kana duuchaan hidhaa jiran. Sababa kanaaf gara itti iyyatanii fi bakka itti baqatan dhabanii hiraarfamaa jiru. Bakka nuti dalagaa dalannuufi yoo nu hojjenne maallaqa nuuf hin kennan isin hojii humnaa hojjennu jecha isin shororkeessitoota shiftoota nuun jedhu waan namatti mannuu qabnu lafa nu qabnu baay'ee rakkisaa keessa jirru. Oromiyaa keessatti ji'oota 12 oliif mormii geggeeffamaa jiru sababa taasifachuun hidhaan isaan mudataa kan jiru yoo ta'u gara qe'ee dhaloota isaanii deebi'uuf ammoo haalli jiru hidhaa fi ajjeechaadha jedhan. Haaluma sochii Oromiyaa keessa ture aartii baay'ee sodaataa jiru beektee asiisin taasisu akka caalu Oromoodha kan magaalicha keessa jiraatu beekti. Kanaaf jecha baay'ee sodaatu haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Nu fayyadamanii jiraachuuf yoo keessaa bahuufitti maallaqa hin qabne keessa jiraachuuf baay'ee rakkisaa ta'aa jira.
Kun kanaan osoo jiru yuunivarsiitiilee hedduu keessatti ammas mormiin barattootaa itti fufee jira. Dhiyeenya kanarraa jalqabee mormiin barattootaa bifa haaraan geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, keessumattuu ajjeechaaf hidhaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu jechuun barattoonni yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Wallaggaa fi Amboo keessatti mormii geggeeffamaa jira. Barattoonni hedduun reebicha raayyaa ittisa biyyaatiin yoo miidhaman, irra jireessaan ammoo manneen hidhaatti guuramaa jiran. Kanaan walqabatee mooraa yuunivarsiitii Jijigaa wayita ammaa kana hoomaa waraana biyyattiin marfamee eeggamaa akka jirus namni kun himan. Har'a kana mooraa kanatti biyyi poolisii fi makalakayaan marsanii turanii ijoolleen hiriira ba'u jedhanii shakkii jira. Jimmaarraa ijoolleen baatee jedhanii shakkii maanii marsanii jiru amma kaampaasii. Hayyeen daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haarofni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641525055 United Kingdom 0330332633 Germany 511 0904047 Norway 219532 08 Sweden 08403 03194 Italy 0689 73019 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Bulan dinagdeedhaan waan danda'aniif xixiqqoo jalaatti buluu waan dandeenye jedhanii sittaniidhaan akkasuudhaan muummichi ministeera duraan jiru akkasii booda dhiisee waan akkasa kan beekaa keessatti akkasii wanni godha turan. Itti dabaluun kanaan dura namni nu daangessee beeku hin jiru. Amma erga wayyaaneen haala muddamaa keessa galtee kan bahe qajeelfama haaraadha jechuunis dubbataniiru. Duraan beektimuun bakka duraanii hooma guddoo wanni jiru kaan Oromoo daangaa keenya kee jira kaan Oromoo daangaa Itoophiyaa kee jira bifa wal kee deemaa turan ammoo yeroo wal qabatanii deeman kana jiru fuulduraatti bakka harki keenya ba'anii waan jedhaati amma wanneetti jiran. Mootummaan wayyaanee yeroo magara aangootti dhufe waan uummataaf yaade fakkeessuudhaan hanqina bishaanii kutaalee Booranaa keessa jiru isiniifan fura jechuudhaan piroojeektoota jalqabe osoo hin xumuriin rakkoolee hawaasni dinagdeef nu saaxilee jira jechuunis namni nuyi dubbisne kun himanii jiru. Billikkoodhaan bishaan kun natti qancaroo lafa kan jira. Karaa dilloo san yakki bishaan kana waggaa 17 dura ta'anii uummanni gaafatee rakkoon guddoon naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa kan Booranaa kan ta'e jiru bishaan kun ba'uu qabanii waan jedhaatiin akkasii walii galanii turanii ammoo bishaan jalqabanii eeguma wanni jedhanii tuubboo yookaan yeroon dabarte tuubboo keessaa akka originoon ta'in tuubboo akkasiitiin hojjechaa turanii sun hin dhoowwee warri tuubboo sanii jijjiirra galchumaan dabaran uummanni gaafachaa ture hin deebisanii bakka tufuuma taatiif dhiisanii osoo bishaan sun baay'ee turanii booddeeraan nama gargaarullee baatanii walokko garuu bishaan hin baane uma wanni nama gargaaran jiru horii dhumachuu jiru namni silaa yoo boolii dhufee horii kan gurguree qarshii deeffatee yeroo roobii dhufee ammoo horii bittiin jirata horii isaan gurguratuun dabraa fidanii namni irra bitiin jiru mootummaan aan inni dhiyeessu karaa keenyaa jiraachiteera akkasiin waan akkanaa jira bishaanleen akkaan jira.
dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan poolisoota liyyuu hayiliin hidhaan isaanii irratti xiyyeeffatee jiraachuu himani. Mooraan yuunivarsiitii Jijjigaatis yeroo ammaa hoomaa waraanaa biyyittiin marfamuunis himamee jira. Usmaan Ukumee gabaasa qaba. Baroota dheeraaf dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraataa kan turan yoo ta'u, amma immoo haala adda ta'een funaanamanii hidhamaa jiraachuun himame. Jiraataan magaalattii tokko akka jedhanitti baatii darbe irraa kaasee haga ammaatti namoonni hedduun manneen isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiraachuu himanii kana raawwachaa kan jiran poolisoota liyyuu hayiliiti. Haala amma argaa jirruun hidhamiinsi kana fakkaatu kanaan dura hin turre kan jedhan namni kun ifatti geggeeffamaa kan jiru erga mormiin waggaa tokkoof Oromiyaa keessatti jalqabee as akka ta'e himan. Roorroon daangaa dabarteen dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiruun namoonni hundi yaaddoo keessa seenanii jiran. Yakka tokko malee kanneen qabaman battalumatti mootummaa federaalaatti kennamaa jiru jedhan. Qabeenyi isaan bara dheeraaf kuufatanis poolisoota liyyuu hayilii kanaan jalaa saamamaa jira. Namoonni danfa isaanii dhangalaasanii hojii humnaa hojjechuun uf jiraachisan wayita ammaa manneen hidhaa keessatti waan argamaniif daa'imman isaanii ammoo miidhamaa jiru jedhan. Kanaaf magaalaa Jijjigaa keessatti haalli dhalattoota Oromoo mudataa jiru daran gaddisiisaa ta'uu namni kun himan. Hangama Jijjigaa keessa jiru baay'ee rakkisaadha jettee uummata keessumatti akka loonitti karaarraa qabanii mana gaachina qabu. Sababuma eenyummaa isaaniitti Oromummaa isaaniitti nama Oromoo afaan Oromoo yoo karaa irratti argan qabanii mana hidhaa nama Oromoo ta'e qofa bakka laalchisaanii amma uummata Oromoo qofa irratti beektu. Poolisoonni liyyuu hayilii fi gareen kora bittinneessaa jedhaman waliin ta'uun uummata Oromoo adamsanii hidhuu itti fufanii jiru jedhan. Namoota kana jechuun hin danda'u. Bakkuma argametti namoota akkuma nama loonii mooraatti naquu deemu akkasumatti qabanii. Jiraataan magaalaa baatee walloorraa dubbisne akka jedhanitti humnoonni wayyaanee hidhaa fi reebicha garmaleen jiraattota dararaa jiraachuu isaanii dubbatani. Magaalaa kana keessatti nageenya lammiilee booressaatti kan jiran humnoonni waraanaa kunneen ambulaansii namni dhukkubsatee itti gara mana yaalaa haa deemuuf ramadamtetti dhimma ba'uun namoota goolaatti akka jiran dubbatu. Nama 17 hidhamee jira magaalaa Baateerraati. Magaalaa kanarra hawaasni naannoo Baateedhaa doorsa guddaarra jira. Humni mootummaadhaa ombolaa amma nama dhukkubsata fayyadabeetitti deemu kana jechuun mana beekaraa ombolaasiin deemanii bifa fakkaanneen baajaaja xixiqqaa tanaan wanni sa'a tokko booda deemu qaama mootummaati jechuudha. Qaamni mootummaadhaa sa'a tokko booda ala bahuun hin jiru. Qe'ee kee keessa walitti deemuun hin jiru. Doorsa guddaatu jira. Uummatara miidhaa geessisaa jira. Gochoonni garaa jabeenyaa fi sukkaneessaan jiraattota irratti raawwachaatti haa jiraatan malee sabicha qabsoo kanarraa duubatti deebisaa hin jiru. Kaayyoon warraaqsa keenyaa hanga bilisummaattiidha jechuun namni kun dubbataniiru. Mootummaan kun nutti heddummeessee jira. Mootummaan nama nyaataan kun nu cunqursee miidhaa guddaa nurraan ga'e. Nuti duubatti hin deebinu. Mootummaan nama nyaataan nurraa ka'uu qaba. Hin feenu jechaa jira dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaadha. Agartee? Mormiin Oromiyaa keessaa ilmaan Oromoo Walloos aarsaa jajjaboo kaffalchiisaa jira kan jedhani namni kun ajjeechaa sukkaneessaan lammiilee keenya Oromiyaa irratti raawwate nuunis gaaffii dhiyeessaa jirru irraa boodatti kan nu deebisu miti gumaa saba keenyaa nutu deebisa jechuunis dubbataniiru. Ijoolleen keenya haga ammaatti nurraa guuramte ajjeefamte hidhamte har'a itti dhumna akka ijoollee darbitee sanitti itti dhumna malee duubatti hin deebinu jechaa jirti. Agartee aarsaa Oromiyaa keessatti dhiiga ilmaan namaa dhangalaasaa jira. Ka Oromiyaa keessaa sun adillee kunooti walirra nu qaqqabe kutaa keenyarra akka ijoollee Oromiyaa irratti dhumte san itti dhumna malee duubatti hin deebinu hin dhumna malee duubatti hin deebinu jechaa jiran uummanni dhaadachoo agarsiisaa jiran. Mootummaa wayyaanee uummattoota ollaa walitti buusuun aangoo irra turuu barbaada kan jedhani namni dubbifne kun jiraattota Affaar tokko meeshaa gurguddaa hidhachiisuun nutti bobbaasi jechuun balaaleffatani. Waldhabdee uumameenis namni tokko wareegamuu fi sirni awwaalcha isaas har'a akka raawwate namni kun himaniiru. Anfarii itti kaasee anfarii wati uummata dhukaasa itti bane kaleessa lubbuun mucaa takkaa wareegame jechuudha. Uummanni keenya yeroo iyya dirmatee walirratti tumsee jedhee agaazii konkolaataa gurguddaa ooraaliin fidee dhufee jidduu buusee akka namni keenya dhukaasa hin banne godha. Nuti jidduu keessan buunee namni dhukaasa bante meeshaa sin irraa guurama jedhee faa uummata doorsaa uummanni moonu. Kun osoo kanaan jiru bulchaa aanaa Daawwee Harawaa agaazii waamee nu ficcisiisaa jira jechuun jiraattonni dubbachaatti jiru. Gartuun koomaandi poost aanaa Daawwee Harawaa maanneeffate uummata hiriirsaa jiraachuu kan ibsani jiraattonni kunneen itti gaafatamaan dhimma nageenyaa aanaa isaanii adda durummaan lukkee diinaa ta'e of qusachuu baannaan tarkaanfii hadhooftuutu irratti fudhatama jechuunis akeekkachiisaniiru.
godina shawaa bahaa aanaa liiban cuqqaalaatti loltoonni agaazii jiraattota sarbaa jiraachuun himame. Namoonni hedduun qe'ee dhaloota isaanii gadi lakkisanii baqachuunis himamee jira. Gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti gidiraan hammeenyaa waraana agaaziitiin jiraattota mudataa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Kun ifatti kan gaggeeffamaa jiru erga mormiin seena qabeessaa biyyattii hudhee qabee as akka ta'e jiraattonni OMN itti himan. Mormiilee kanaan dura aanaa sanitti gaggeeffamee tureen namoonni hedduun loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman isaan keessaallee 2 ajjeefamuun ni yaadatama. Kana sababeeffachuun namoota kana raawwatan dhiyeessaa jechuun duuchaan namoota nagaa hidhaa jiran. Akka waliigalaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti rakkoon kun haalaan cimee kan jiru yoo ta'u ganda dalgagalaa Jiddaa jedhamutti ammoo daran hammaachuu jiraataan aanichaa tokko addeessan. Aanaa Liiban godina Shawaa Bahaa keessatti wanti kun fanfamee jiru ganda daldagalaa Jiddaan jedhamu wayiiti ganda wayiiti. As keessatti haalli kun fanfamee jiru beeka. Wanti biraas immoo namoota warra kanaa jiru jalaa ajjeesan amma argatanii yoo ta'u amma harka kennamutti jedhanii namoota hodhaban oofa. Shamarran oofa daa'imman isaanii jala qabanii amma dubartootaaf shamarran maayilaa fuutanii. Akka namni kun jedhanitti mormii darbe irratti erga namni tokko loltoota agaaziitiin ajjeefame guyyaa yaadannoo 40ffaaf jecha namoota walgaan irratti loltoonni kun dhukaasa banan. Kanarratti jiraattonnis ofirraa ittisuu itti fufan. Battalumatti rasaasni loltoonni kun uummata irratti dhukaasaa turan isaanuma ajjeesuu himanii kana sababeeffachuun namoota nagaa qabuudhaaf ammas socho'aa akka jiran dubbatan. Fincila yeroo darbe irratti nama rooba biroodha. Guyyaa 40ffaa yaadannoo isaa irratti namoonni wal ga'anii namoonni gammadanii wal ga'anii yaadannoo jedhanii achitti agaaziitti marsee uummata kan qabudha jedhee achirratti dhukaasa achirratti ka'ee namni 2 achirratti agaaziin 2. Loltoonni kun shakkiidhaan milishoota gandaallee hidhaa jiran. Haga ammaatti milishoonni 2 qabamuu kan nuuf himan namni kun wayita ammaa buufata waajjira poolisii aanaa isaaniitti hidhamanii jiru. Milishaa gandaa kan maqaa himuun danda'a warra beektisiis nu jala dubbisanii akka hin qabne yoo ta'an jedhanii ta'u milishaa maqaa hojii hojjetan nama 2 beekennuu danda'a maqaa isaanii warra jedhan. Milishoota dabalatan keessaa magaalaa jartu nama gammachuu biroo nama jedhamu keessa hidhaa keessa achuma magaalaa guddoo aanaa hanqaata jirta dolaalaan jedhamtu achitti hidhamaneeru waajjira aanaa poolisii jechuudha. Akka namni kun himanitti sirni humnaan biyyattii dhuunfatee jiru kun jiraattota nagaa qofaa osoo hin taane hojjettoota isaarraallee amantii erga dhabee olee bubbuleeraa jedhan. Kun ammoo jala jalaan heddii cunqursaa isaa cicciramaa jira. Mormii geggeeffamaa jiruunis mootummichi joonja'ee jira. Kanaaf sadarkaa abdii kutachuu gubbaa gahee waan jiruuf uf keessaa garagalee uf nyaataa jiraachuu kan agarsiisudha jedhan. Maatii kufiitii isaati bakka an agarsiisu kun wanni fincilli uummataa kun to'annoo isaati mala ta'u waan hojjetu yoo dhabu walitti walalamu waan akkasii kana gochuudha agarsiisa kunitti homaa harka mootummaan akka tasgabbaa'ee hin jirre waan akkanaa kana agarsiisa. Namoota nagaa qabanii hidhuudhaaf barbaadaa jiraachuun haalaan itti fufee jira. Namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii bakka biraatti imalaa jiran. Qabeenyi namoota kanaatis loltoota kanaan to'annaa jala oolfamaa jiraachuu himan. Wanni ta'aa jiru kanuma namoota kan barbaadan kanama maqaa isaa hondofan kana midhaan naammattan jedhanii midhaan haamamaa hin jiru namoota midhaan isaanillee uummanni walitti gahee naammatee irraa dhiyaa jiru loon isaanii mooraa guutuu fuudhanii mana hidhaa jira amma loon maatii san immoo kan mana hidhaa jiru loon hidhamaniiru amma isaan mana keenyatti loon kun lakkifaman jedhanii hidhamaniiru. Kun waan mootummaa jedhamu miti kun waan haamilee mootummaa tokko gadiidha waan nama biyya bulchan tokko gadiidha waan akkamitti looni Jiraattonni hafan ammoo sirna cunqursaa kanaaf harka hin kenninu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiraachuullee namni kun ibsanii jiru. Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun jiraattonni godina Booranaa lammiilee daangaa biyya keenya jiraatan gosa Booranaa waliin akka waliin quunnamne mootummaa wayyaanee nu guree jira jechuun komatanii. Kun osoo kanaan jiru rakkoo hongee naannoo sanatti mudateen namoonnii fi beelladoonni hedduun miidhamaa jiraachuunis ibsamee jira. Bal'inni isaa kunooti. Oromoonni godina Booranaa naannoo daangaa jiraatan hariiroo hawaasummaa Oromoo gama keenyaa waliin akka hin jiraanne sirni wayyaanee nu daangessee jira jechuun komatanii. Oromoon Booranaa kun yoo ammoo daangaa kanaa dhiyaatu warri cinaa walti. Sheek Mahammed Hussein Sheek Kadir reebicha loltoota wayyaaneen isaan irratti raawwate dandamachuu dadhabuun addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Miidhaan kunis kan isaan irratti dhaqqabe mormii aanaa Adaabbaa godina Arsii Lixaa keessatti baatii muraasa dura gaggeeffame irratti akka ta'es maddeen keenya himaniiru. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba.
Mormiiwwan Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun reebicha hamaa loltoota agaaziitiin uummata mudataa jiruun namoonni hedduun lubbuun darbaa akka jiran himame. Baatilee ja'a duraa godina Arsii dhihaa aanaa Adaa Abbaa keessatti mormii geggeeffamee tureen dargaggoota dabalatee manguddoonni Oromoo hedduun reebamuun miidhaan isaan irra ga'ee ture. Ammas akkasuma keessumattuu manguddoonni kun reebamanii garmalee waan hubamaniif miidhaa kanarraa dandamachuu dadhabuudhaan wayita amma lubbuun darbaa akka jiran himame. Isaan keessaa Sheekh Mohammad Hussein Sheekh Kadir nam tokkodha. Jiraattuun aanaa Adaa Abbaa kanuuf himanitti Sheekh Mohammad Hussein loltoota agaaziitiin garmalee reebamanii cinaachi isaanii cabee tiruu waraanuun yeroo dheeraaf miidhamaa turan. Miidhaan sun itti hammaachuun aduu wixataa darbee kana du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru jedhan. Mohammad Hussein Sheekh Kadir yeroo Adaa Abbaatti namoota tumanii namoota baay'ee uummanni uumamaa jedhamu ijoollee baay'ee yeroo qabanii tumanii qaban. Karaa masjii dambeemanii irratti qabanii tumanii kan jedhan. Tumamanii cinaachi cabee cinaachi tiruu waraanee tiruu bakka biyyeetti jabaatee tumuu kaleessa jedhanidha. Maatiin isaanii manneen yaalaa adda addaa geessuu fi dawaa aadaatiin wal'aansisaa kan turan yoo ta'u dhumarratti miidhaa kanarraa dandamachuu dadhabuudhaan kan lubbuun darban. Mana yaalaa irraan deemanii dadhabanii gosa bashaatiin dadhabanii bakka cinaachi tiruu waraanee baa'uu didee achumatti bakka amma manuma isaanii jijjiiranidha. Wiixata galgala duranii wiixata qabdi jala. Akka isaan jedhanitti Sheekh Mohammad Hussein yakki isaan uuman tokkos hin turre. Salaata isaanii salaatuuf jecha gara masjiidaa deemaa osoo jiranii karaa gubbaatti loltoonni agaazii haala nama gaddisiisuun reebanii turan. Booda cinaachi isaanii cabee haalaan waan hubamaniif miidhaa kana wal'aanamaa osoo jiranii addunyaa kanarraa godaananiiru jedhan. Sheekh Mohammad Hussein abbaa maatii hedduu ta'uullee nuuf himanii firoottanii fi maatiin isaanii hundi gaddaan liqinfamaniiru jechuun akkasitti dubbatan. Sheekh Mohammad Hussein kan itti dhalatan aanaa Adaa Abbaa gandaa Haroo Hunxeetti yoo ta'an dhalatanii umrii 50tti kan lubbuun darban. Akka isaan jedhanitti Sheekh Mohammad Hussein loltoota agaaziitiin reebamanii erga lubbuun darbanii booda qaamni seeraa isaanitti iyyatan akka hin jirre himan. Achuma magaalaa Adaa Abbaatti manguddoon Oromoo Haji Guyyee Duulaa reebicha loltoota agaaziitiin isaan mudatee ture irraa dandamachuu dadhabuun ji'oota muraasa duraa lubbuun darbuu isaaniittis gabaasuun kennan ni yaadatama. Akka jiraattuu naannichaa tunnuuf himanitti yeroo gara yerootti namoota keenya ajjeefamaa jiran awwaalataa jirra. Baatilee muraasa duraa manguddoo Oromoo Haji Guyyee erga awwaalatanii booda ammas Sheekh Mohammad Hussein awwaalannee gaddaarra jedhan. Haji Guyyee Duulaa jedhamanii isaan garuu akka boqotan turanii irraan dabalanii amma isaan illee itti daballee qamaan buunanii jaalanii. Wayita garaagaraatti namootuma keenyaa harka mootummaatiin ajjeefaman awwaalannee booyuu qofa osoo hin taane falmii geggeessuu qofatu nu baasa jechuun dubbatanii jiru. Bara darbe keessaa mormii magaalaa Adaa Abbaatti geggeeffamee tureen guyyaa tokkotti namoonni 6 yoo ajjeefaman 8 madaa'uu isaanii kan dagatamu miti. Walloo magaalaa Baateetti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaatti guuraa akka jiranii jiraattonni dubbatanii. Jiraattonni garuu gaaffiin keenya gaaffii bilisummaa waan ta'eef hanga bilisoomnuutti mormii keenyarraa duubatti hin deebinu jechaatti jiru. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii keessatti qeerroowwan magaalittii basaastota wayyaanee ta'uun kanneen jiraattota miidhaa jiran irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran himame. Magaaluma kana ganda 03 bakka Gabaa Lagaa jedhamuun beekamutti lubbuun namoota 10 wareegamuus qeerroon magaalittii OMN'tti himee jira. Qeerroon Oromiyaa gama lixaa magaalaa Gimbiirraa dubbisne akka jedhutti gocha garaa jabeenyummaa addi bilisummaa uummata Tigraay saba Oromoo irratti raawwachaa jiru hedduu waan nu mufachiiseef tarkaanfii akkasii fudhachuu irratti fuulleffanne jechuun OMN'tti himeera. Tarkaanfii qeerroowwan naannoo magaalaa Gimbii fudhataniin obbo Abdii Kabbadaa kan ajjeefame yommuu ta'u basaasaan biraa tokko immoo miidhamuudhaan hospitaala Adventistii Gimbii seenanii wal'aanamaa akka jirus qeerroon kun dubbateera.
Gammachaa Abdii Kabbadaa kan jedhani barsiisota kan ta'e irratti yeroo hundumaa namoota ijoollee kana kan yeroo hundumaa qabee maqaa isaanii kan dabarsu kan ibsu nama akkasii ture. Ijoolleen xiyyeeffatanii kan isaan hojjetan irraan ka'uudhaan inni lubbuun isaa darbeera. Edda kan immoo gara sa'aatii 10tti waajjira poolisii kan magaalaa Gimbii irratti namichi yeroo hundumaa ijoollee basaasuudhaan beekamu halkan sana boondiin waajjira irratti darbatanii jechuudha. Namichi amma yeroo ammaa kana uffata dibeentisii kan inni dhiisee jiru. Buufata waajjira poolisii magaalaa Gimbii ganda 03 naannoo Gabaa Lagaa jedhamuun beekamu irratti tarkaanfii eda galgala qeerroon fudhateen namni tokko miidhamuu isaa kan nuuf hime. Qeerroon kun dhukaasa loltoonni wayyaanee lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namoota 10 darbuudha kan dubbatanii. Magaalaa Gimbii keessaa immoo ganda duwwaa 3 iddoo jedhamu naannoon isaa Gabaa Lagaa jedhamuudhaan beekama. Bakka kanatti isaan wal gaheera jiranii basaasonni wayyaanee kun jala deemtu kan ta'anii otoo isaan walitti qabaniitti gorsaa jiranii tarkaanfiin sun kan irratti kan jechuudha. Kan edaatiinis dhukaasa guddaatu banamee ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan jarris boombiin gaafa darbatamee jiru waan godhan wallaalanii hanga bullaa guutuu haala kana keessa oolan isaati. Hojjetaa poolisii tokko innis akkasuma kan jiran inni miilla isaa kan rukutamee inni immoo ajjandatti ciisee jira. Dhukaasni gaggeeffame sun garuu naannoo Gabaa Lagaatti ganda duwwaa jechuudha. Achitti lubbuu nama turanii kan darbe. Qeerroon kun gara dhumaarrattis qeerroowwan naannoo isaa fi kanneen kutaalee Oromiyaa bakka bu'uun ilmaan Oromoo biyya alaa jiraataniif waamicha akkas jedhu dhiyeessee jira. Waan gabaabbate fakkaata bilisummaan waan itti dhiyaate fakkaata ta'ullee akkasumaan harka duwwaa waan danda'amutti fakkaatu kanaaf warri biyya alaa jiran qabeenya kan qaban Oromoo keessa jiraatanis warri kun gargaarsa gochuudhaan mootummaan kun akkasitti karaa nagaa hin dhaga'u waan ta'eef huntoo karaa anaan kanatti fakkaatu karaa qawweeti kana ta'uudhaan waan ta'eef wanta nuti waan ta'eef deeggarsa guddaatu barbaadama meeshaa hundumtu jiraatee jennaan dhiira Oromoo kan ta'e qeerroo kan ta'e hundumtu kan hundumaatti seenuudhaaf qophii ta'uu isaa kan agarsiisudha. Kana gochuudhaaf immoo yoo waajjiraate duwwaadha harka duwwaa isa darbanii dhaabbatanii kanarratti deeggarsa guddaan gaafadha. Kanaaf Oromoon immoo abdiin kutate hundumtuu abdiin kutate tarkaanfii isaa gara fuulduraatti akka itti dhufee itti adeemsa akkasumas qaammadhaa jechuudha.